Haay kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenya kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u har'ammoo guyyichi guyyaa haddaati maatii wajjin wal geenyee obbolaa keenya wajjiniin wal geenyee bakka tokkotti argamne jirra bakki nuti itti argamne kuni hoteela eebba hoteelatiif bakka kanatti argamne. Egaa goddanyoota bilisummaati hoteela kana kan eebbisu goddanyaa bilisummaa biraazarii bilisummaa hangafaati jechuudha. Egaa kan mucaa wajjin wal bukkee taa'an kuni biraazarii bilisummaati hangafa isaaniiti jechuudha Lammaa jedhama. Egaa nuti hundi keenyayyuu eebba hoteelaa kanaaf hoteela keessatti argamneetiin jirra. Egaa hoteela kana immoo eebbisiisuudhaaf egaa nyaannee dhunnee taphanneeti jechuudha. Nama sanattis abbaa hoteela kanaattis hin tola maatiidhaan gaafa akkanatti deemtee gammachuu namaa hirmaattu baay'ee tokko namatti tola. Egaa nyaanni waan akkana bareedu kanaan dhiyaatee jira. Nyaata ajajnee nyaata kana ajajne keessaa muraasti nu bira qaqqabaatiin jira obbolaa bilisummaa haadha manaa obboleessa bilisummaa hawwii akkasuma mucaa xiqqaa bariin illee jira. Egaa yeroo lammaffaa mana isaanii taa'ee viidiyoo isinii waraaban ture hin beektu jechuudha isaanis. Egaa isaan kun lamaanis telefoonarraa waan ta'e walitti agarsiisanii kolfaa jiru obbolaa bilisummaadha. Keebarii fi waaqee jedhama. Kunoo haati manaa obboleessa keenya Lammaa immoo nyaatarraa saaxee nu agarsiisaa jirti. Dhugaatiin illee nuuf dhufee jira wanti nuti ajajannee nuuf dhufee jira baay'ee guyyaa haddaati. Dhugaa dubbachuuf ana akka kootti yeroo maatii wajjin haala kanaan bakka ta'e wayii deemee gammachuudhaan dabarsu baay'ee natti tola. Ani immoo kolfaatiin jira wanti ta'e na ajaa'ibeetiin jira. Egaa bakki kuni xiqqoo ala waan hin teenye fi mana teenye jirra. Egaa kunoo dhugaatiin nuti ajajannee nu nam'ee bakka kanatti dhiyaatee jira jechuudha dhugaatiin. Egaa namoonni hoteela kana dhufanii hoteela kanatti nyaatanii bashannananis bukkee ni jiru. Haa ta'u malee yeroo viidiyoo kana waraabnu xiqqoo obbi bir'achaatuma waraabne sababni isaa namni taa'ee fayyadama waan ta'eef maamilatu viidiyoo yeroo ati waraabdu maamilli hin eeyyamu kanallee suuta jennee akka ajaa'ibaatti waraabne. Nyaanni nuti ajajannee xibsiidha. Xibsiin kunis haala kanaan nu dhufee xibsiin bakka lamatti ajajame akkasuma kan duraan isin agarsiifnes akkuma isin agarsiisnetti nyaanni gosa sadii jechuudha kan nuti ajajanne. Dhugaatis immoo ajajanne iddoo tokkotti nu nam'eeti burcuqqoo irratti buufannee haala kanaan fayyadamuuf. Egaa daawwattoota keenya yeroon egaa halkanidha xiqqoo viidiyichis ni dimimmisa. Kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya mee xibsii koottaa nyaadha xibsii shaklaa irratti kan jedhamudha natti fakkaate kuni yoon dogoggoruu baadhee yoon dogoggores immoo na sirreessa. Isiniin jedha daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtanii keessummoonni guyyaan kuni guyyicha eebbaa hoteelati. Namoonni muraasti keessa taa'u jechuudha. Warri abbaa hoteelichaa sana dubbisuu barbaade maatiin firoonni garagaraa keessa taa'a. Warroonni kaan immoo guyyaa eebbisiisaa waaloolanii fi dukkaaniin dhaabbatee dukkaanii keessatti fayyadamee ba'a jechuudha. Nuti amma keessa teenye jirra xiqqooshii lafti gaa dukkana waan ta'eef viidiyoo sirriittis waraabu. Baay'ee indimimmisa jechuudha. Garuu haa ta'u malee baay'ee natti tolee hedduu jaaladhee haalli fayyadama keenyas baay'ee natti tola. Shakilaan yeroo baay'ee shakilaa kanarratti xibsiin hedduu natti tola. Nyaata keessaa foon hoon fayyadamee foon akkanatti natti tola jechuudha. Egaa maamilli taa'ee fayyadamus egaa viidiyoo keessaa suutuma inni galchine nuti seeraan itti yaannee viidiyoo kana hin waraabne sababni isaa maamilli yeroo baay'ee yeroo ati viidiyoo waraabdu keessattuu yeroo namni nyaata nyaatu dhugaatii dhuguu nama waraabde yoo ta'e baay'ee tokko sirrii miti si arginaani. Itoophiyaa keessatti baay'ee ulfaatadha. Itoophiyaa keessatti walumaa galatti viidiyoon tokko mana cidhaa dhattee yookiin hoteelota eebba hoteelota garagaraa yoo dhattu